Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadde isinii deebi'amootiyyuu viidiyoo tanaan dura isinii hojjechaa ture adda garaagarummaa qaba jechuudha. Innis maalidha? Muudannoo ana yeroo jalqabaatu biyya Libaanoon yeroo dhufutti na mudate jechuudha. Viidiyoo tanaan dura gadhiisuu irratti wal faana waan rakkoo biyya Arabaa kanaan gadhiisa. San irratti ijoolleen tokko jechuudha maaloo seenaatti waanuma gaddaa gaduun dhiisinii warri jedhan jira. Inni dhugaadha garuu aniyyuu jechuudha yeroo isin biraan gahutti viidiyoo kan hojjedhe yeroo isin biraan gahutti keessi koo na dhiphataati. Ta'us dirqama waan natti ta'eef isin biraan gahuun dirqama waan natti ta'eef isin biraan gaheen ture. Inni akkuma jirutti ta'ee hadha mootiyyuu kanan ani isinii qabadde deebi'e mudannoo kiyya jechuudha. Mudannoo kana itti gadditan ta'e itti kolfitan ta'e saniif dhiise isiniif dhiise jechuudha isa. Innis akkam ta'e yeroon dura biyya Libaanoon bakka Beeruuti kana keessa dhufee ji'a tokkoyyuu waan guutessa'u katamaa jirraa fooqii shanaffaarra jiran jechuudha. Katamaatti fooqii shanaffaarra jirraa marri madaamiin kiyya sargii deemuudhaaf ishiin uffattee maal jettee ilmi sammuutiyyuu ishii dura gad bu'e jechuudha. Fooqii shanaffaarra gad bu'e lafatti eegaa jira. Isheen amma uffattee maal jettee asonsara naa fidinaan jette lafaa ol. Asonsara jechuun liiftiidha isinii galachuudha. Warri Libaanoon gasartan asonsara jechuun liiftii akka ta'e hin beektanii. Amma maarree asonsaraa fi sansuura tokkoon addaan baafadhee hin beekne. Sansuura jechuun raammoo mana keessa yaatu hin jira miti. Raammoo mana keessa yaatu saniin sansuura jedhaniin. Mixiidhaan namni jedhaniini. Kan mixiidhaan adda sansuur jedhaniin hin beektan jechuudha. Afaan kana warri beektan hin beektanii. Ani amma maalan ta'e sansuuraa fi asonsara kan addaan baafadhee hin beekne naaf hin galle waan isaa. Sansuura hoo jedhan bakka hin beeku walitti dhiyaata. Wanni isaas walitti dhiyaata waan ta'eef jara lamaan addaan baafadhee hin beeku. Ishiin ammoo tuyyuu asonsara jechuun liiftiidha. Asonsara naa fidinaan jette. Akka namni jalaan qabanneef jechuudha. Amma eessan fidan jedheen. Lafaa naa fidinaan jette. Ishiin naa fidan namni nuween jedheen. Mintahaati naan jette. Akkana fadan. Bakka waan isaa naa galuu dide. Ani ishilli onnaa fidinaan jette asonsarichi yookaan ammoo tuyyuu liiftii qabadhee lafa bu'ee tanan raamicha soqa. Raamuun si'a jechuudha. Addaan hin baafanne amma mucaan ishii lafatti eegaa maal soyxanaan jedhe sansuuriin jedhe shuu kana walirraa kutuu dide rohi naan jedhe achumaan intee mucaan immoo maal jedhe silaa haati raammoo fidi naan jette dhugaa osoo raamicha argee waan an argu ta'e qabatamaan itti fida maal hin godhare amma yoon ol deebi'u ani raamicha immoo hin argine yoon ol deebi'u mucaanis ka deeminaan jedhe waan ta'eef yoon ol deebi'u ishiin na eeyde eessa baddee na waamti mana keessa balaa buuste achi eessa deemteen jedhaan ishiin naan jennaan sansuurichaan fiduu deemeen jedheen shuu anti majanuun naan jettee ishiin kaatee hin deemte amma sinaan galte wanni sun uummata bakka abjuu naa ta'e jechuudha. Amma maarree sila maaluma naa fidinaan jette maaluma naa fidinaan jetteen jedhee akkasumatti kaanii nan bulee ganama san borumtaa san jechuudha kaatee dhuftee fuutee liiftii biraan na dhayite kuni maalinni naan jette asonsara isaan hin beekan asonsaraan beekan liiftiidhaan jedheen kun asonsara afaan arabiffaatiin naan jette kati kaleessa naa soquu deemti maanni jennaan sansuuri jedhe sansuuri isaa miti kun asonsara raamoo sun ammootiyyuu sansuuraa jettee akkasitti gara adda baastee natti himte jechuudha. Ergasii illee dafee naa galuu dide dhiyoo kanaan adda baafadhe jechuun hin danda'ama. Ishii yoo kaaste gadhallee kaaste ittiin natti kolfiti jechuudha. Mudannoo kanattu na mudatee asonsaraa fi sansuura garagar baasadhe beekuun dadhabe jechuudha. Asonsara jechuun liiftii. Sansuura jechuun ammoo tiyyuu raammoo akkasuma mana keessa yaatu wayitiin isaan sansuura jedhaniini. Mudannoo akkanaatiin na mudatee isinillee kan isin mudate hoo jiraatti koomentii jalatti nu barreessaa hin taphanna. Akkasii viidiyoo tana qabadhee isinii deebifadha.
kawatti kolfitan waan ta'eef itti kolfaa isin jechuu barbaadetananii haga deebinee viidiyoo biraatti wal arginutti nagaan naa tura.